بالكابلا لا كتير جدان دلانسو وانا قلت سيدي كانك انا ادي لك ها والله لازم اسم نزوم قرصة تبتي وان اسم قتل لين قاري بتي أنا ما كان أساني جدو أكون ستلو كاس اللي سين جدو اسم سين جدو ركون كمان أنا كنا رايز دبچون فرو يو هريرون جالالا سين دو جرات نخان كلن سرا دورانو وانا خامتي نيجرت والله نيجرت ستين أركسيسا بليس رات بيجدا هريرون جالالا سين دو جرات وانا نقول بناجرا أبانو أجندان تربانو ويا مالا ما سديه Guyyaa malama yookiin guyyaa masa wallahi guyyaa takka arra booda hin jiru dhiis martuu garagaraa ofii deeba jedhe ati akkuma sitti tolee godhe garuu gaanii no kanarraa dubbachuun fadhu waan akkanarraa dubbachuun fadhu ati amma bara amma jaartii teenya shakkisiiftee jirta jaartii namaan janaajanina rabbii sunuu sodaadhaati jaartii namarraa gabbu'a ayyee janajan hin janaajanina wallahi ganallee amatuun jaartii teetiin booniyyee maqaan jirti malee fayya ustaaza maqaa yaamna malee jaartii teeti bara jaartii teeti wallahi jaartii tiyya jaartii tiyya dhuguma yaa wallahi laqii gaafadhuun ansabata adas godhuun yoo kunaa dhuftu wallahi lazim sagaleen isii abadna isii all everything na harka jira wallahi laa ilaaha illallah muhammad rasulullah wallahi aga arafaa taa jedhe arafaa booda galtaa jeeshan taa jedheen hin galinniiti bakka ambiyatti illee yoo gale akkamittiin taana micha kunan dhiisu asillee yoo maali bakkanas faasifaati ati kanaada si bidaatteeni haqqeen dhalaa maal tokkotti garagalchama kanaada si bidaatteen moo maali wanni ati qabdu mee qaboone ustaazan addatti atillee namu akka sheekhatii nishiin sheekha akka sheekhaa miti wallahi durriyyee Mana guyyaa eegaati. Awa suuraan ta'e tanaa miti si? Suuraa ta'e si argu? Kanumaan kasi dargee jira. Kanumaan amma ta'e tanaa miti suuraan ta'e? Sheekaa miti wallahi hin qaraane yoo akka. Hin qaraane? Ibsa amma kan godhu deemsa. Amma gabaabsu naa gabaabsi. Mee ustaas borii yeellee dhaabbate abbaan dhimmichaatu dhaabbate. Ani bisi tollee waliin goone toltee na wajji goote isin illee gabbaatee dubbataa hin jirtu. Ati okay. Innillee gubbaan kun suuraa hin qaba naman xasuu wallaalle hordoftoota baay'ee qaba dhugaa rabbiif caanfa akkana godhee haqa xiyya dabsee waan akkana kana godhee illee innillee hin dubbanne hin uffatee jedhisee. Anama sin kaasaa. An sin kaasaa rakkoon qabu an akkamitti namni Kanaadaa jiru waan akkanaa godhaadhaa bara namni biyya Faranjii jiru. Sani wani na arse magali. Intalattiin laal maangoo fakkaatti. Maangoo fakkaatti. Adaa kanatu maraacha adaa namtichi dhugaa qaba. An namtichi kana maasa gochisaa maaf akkana pooyaa jedhe. Awo qaalicha nati wallahi maraata dha dhugumaan ijjaa. Simbaan. Yoo jedhee laalu. Kana harbisi mandariinaa fakkaata. Everything kilisi bakka akka waan laal. Qoya si qofa agarsiise moo? Si qofa agarsiise. Ishi qofa si agarsiise moo ati bigarsiifte? Ka harmi isaanii teephaa, ka lukti isaanii, ka sarbaan isii qamaacaa miidhamtu jira seeta. Asillee dhaqxee jirta. Qaamaan illee ta'u, qonnaa illee ta'u. Wallahi viidiyoo sana ilaalle biroo fayyada. Obboleettiin qaba rabbii sumsuudha. Ati obbolee. Amma sana duba nama akkasi bareedu waan akkas fakkaatu san maaliif gallakkifteeti? Ana moo akkasi yoon argee wadi lakkisu. Akka isin dhiyoo tana gara isaa deebitee wal faarsanii sheer godhee wal faarsan kanadha. Bilbila illee narraa kaasuu deddee'a. Garuu isin siisama wayii naa himtee jirti. Wallahi wanni naa himte maali? Namichi kunirraa gadi hin bu'uu isatti jijjiiramuu qabu jestu wajjumaan oolna jedha. Gabamanni ba'e keessa ba'a. Ati sallis naan jettee turte garuu si gadhe. Mee anillee naa riifadheessi'a. Wallahi ati ni jajjatte wallahi. Magaalatti dhibbatti buniyyeeni namicha waliin hin jirtu. Viidiyoon ta dheengadda mitta guyyaa sadii turaattu jira. Wallahi guyyaa sadii tura. Ambaro sana yerumin duran seebaran kan sirra dabalu ture. Hin beeka inni nu guyyaa waliin erge guyyaa gaafa waraabee guyyaa gaafa wajjin haasofne sa'aa meeqa akka haasofne sa'aa tokko sa'aa lama sa'aa sadi hunda ustaas boriyyee bira jira. Maaf jedhise yeroo sani. Maaf jedhise. Ati fi garsiifte? Waan naan jedhe amma sii dhiisa moo kamoo yaree naan jedhe. Jalaamoo nama lamaan kan sakka fuuna haree naa dhiisin jedheeni. Wallahi na takkasee emoji nama takkasan sani na takkasee kolfee na biraa deeme. Bika kana godhee jira. Keessaa keessa liseensise. Amma garuu akka jiru barreeffama ofii dhiireetu godhee jirani. Muraasatu jira. Amma waan si dhaamu. Namichi kagalee fi akka namichi wallahi akka sooshaal miidiyaa gubbaa buusanii miti. Keessaa moo haayilenyaa durriyyii wallahi durriyyii.
akkumaati waan kana hubadula akkumaati ustaaza kana jalatti janaajantee jalaa fuutatti si jalaa fuudhan. Hafuudhani. Wallahi dhirti jiraannaan hafuutu. Hafuudhani. Wallahi dhirti jiraannaan hafuutu. Dubartii iddoo kanuma bira jiru qo'ifataa bara. No, ati Kanaaduma makuma saniif si jala akkatti gaggabde namda. Ati hoo agarsiifte? No, Mamadou Kanaadaa jira akkasii faatee maraatu. No, wallahi ani akkuma kee kana qunnamee jira gaa'e meeqa garuu dantaa jetteetuma itti dhiifta 2, 3, 4, 5 jana namni mudooni atilleen akkuma mijoon jaalaluma akkam qabdii akkatti sillee kana gootee miira kan seensiftee viidoos. Wallahi ani duwwaa namni loon gorsa isiin. Siin jedhee bara an dubartii. Ati garsiifte? Beeku ati sheexana. Ati garsiifte? Amma deemiti. Okay, dhiisite rakkoo. No, sirraan kaasa dhaggeeffadhu yoo jaalalte sin duraatte ani ishiis waa'ee jaalaltu bakka jaalaltu abbaa moo fudhata. Mana keetitti ni dhufa laayibbanii mana kan keetitti ni dhufa yoo intalli dhufillee na feete garuu iddoo sanarraa kaasi. Wallahi isin fedha ofiitiin na wajji gootee ustaazillee bulii 15 dura gaafa dhume viidoon kun amma dura si bira dhufee jira jedhee gaafa dhume. Wallahi qaata turee jira harkisa bira dhaqee isiinillee quba qabdi illee quba qabaa inuma dadhisanii ammallee hin dubbanne inuma dadhisanii. Makama hiyaluun dhoofne ustaazni kun makama hiyallee hin dhoofne ta'ee waan takka wanni matas tokkollee hin jiru kanaadha fuudhuu malu. Wannumti akkatti isa hiisiisee usiitu jalatti naannessee rabshaa dura dhaabaa ture ta'a. Qaalichi kun jaalate maa rabshaa dhaabanu manna. Ati akkamitti qooyi akkamitti amanna amma akkamitti waa janaa jenna qoy nuti. Qaalichi wallahi dhufee kolfee jiru namichi duriyyee ta'uu isaan beekee bakka bataa. Wallahi namtichi duriyyee irratti keessa namni kun waa jedhanii ni adannaqaan wallahi jabaa namaati. Goba nama cimaa wallahi lazii. Dura akkasii adda. Duroo kiyyaa amma waan si gaafa anama wanni kun na dhibee jira beektaa miyyoon tunis ammaan tana islaamottee miyyoon tunis nama shari'aati maqaas xiqqeessuu hin qabnu silaa odoo yaaddee miyyoo tanaafis takka wanni ishii tana baalii ishii bootaa ishii kannuu qabdu ture. Isa dura wal barte moo siifi ishiin sheekha moo siitu dura wal bareen wani jumaanu. Boni yemaanu dur sheeka dura wal bareen. Durumaanu moo? Wallahi sheeka dura. Jechuun haasa akkasii hin qabnu. No. Haasa akkasii hin qabnu. Wallahi haasa akkasii hin qabnu. Osoo maqaan feesbuukii isii booniyyee kanarra jiraati maqaa biraa irra ture. Okay, የመጀመሪያ ፍቅር ይደጋቲ ተከስታለ waggaa 2 ture yaa wallahi waggaa 2 ture garuu waan akkasii hin qabnu jechuun qoosaa mahama jechuun koomentii galtee jaalatti duraatu nama dogoggorsiifti bakka bar beekee jira bakka beekee jira dhisi rakkoo. Ka walitti gadi mul'anne bakka maasin jedhare akkas. Duba amma viidiyoo san galakkisutti hin gaabbine haqeen hin gaabbine. Viidiyoo galakkisummoo. Haqeen amma obboleetti qabda. Boru jirra bakka yoom duunaan beektu jiru addunyaa tun agatti kaadha bilisaqii akkuma hime. Gar tokko ittuma yaaleetumaan godhe maaliif seetonni an godheef. Ustaazni kun gaafa akkan gadi baatee jette safaran talatti sanaa hin bahu. Okay. Dhagaa hojjeftaa? Nan dhagaa. Safara mi'atti sanaa hin bahu. Anammoo mucayyoo sanaan hin fedha. Hayyee. Nama biraa hojii waan balleessine anammoo hojii waa balleessisa waan ta'eefi. Hayyee. Tiyata wallahi lazim isin nazoo gorse deebitee waan isin gootellee gaarii miti anama kana asaaniif jedhu akkuma sitti tole kaasellee isin hin jedhu isin jedhu. Rakkoon qaban ani waan akkana irraa dubbachuun fadhu yoo hariiroon jaalalaa isin hedduu jiraatte kaan qilleensarraa duraanuu waan kaa miti. Ni jirti. Wallahi ni jirti sittiin argisiisa bilis rabbi jedha. Hariiroon jaalalaa isin hedduu jiraatte. Waan nuna gobbanaa jira abanu ajandaan torbanu guyyama 2 3 Guyyaa lama yookiin guyyaa masa wallahi guyyaa takka arra booda hin jiru dhiis martuu garagaraa ofii deebi'ee ati akkuma sitti tole godhi garuu gaanii. No kanarraa dubbachuun fadhu waan akkanarraa dubbachuun fadhu ati amma bara amma jaartii teenyee shakkisiiftee jirta jaartii namaa janaajanina rabbii sunuu sodaadhaati jaartii namarraa gabbu'a. Ayyee janaajan. Hin janaajanina wallahi ganallee ammatuun jaartii teetiin booniyyee maqaan jirti malee fayyaa ustaaza maqaa yaamna malee jaartii teeti bara jaartii teeti. Wallahi jaartii tiyya. Jaartii tiyya dhuguma yaa wallahi dhaqii gaafadhuun ansabata adas godhuun yoo kanaa dhuftu
والله لازم سقليني سي عبدنا سي all everything نعرف والله لا اله الا الله محمد رسول الله. والله هذا عرفات هاجري عرفات بودا قالت جيشن ايه تايزرين قالني بقى أنبياء اللي يوقع أكمل تنتانا من شغلنا نيسو عشان اللي يوقع ما يبقى ناس فاسفة ati kanada si bidaa teni haqe dhalaa maaltu kati gara galchama kanada si bidaa teni mo maali wanni ati qabdu mee qaboone ustaazan addatti atilleen namu akka sheekati ni sheeka الشيخ عمد والله تريجي anduriyya ما دورك يا إيجادي awa suuraan ta'e tanaa miti si suuraa ta'e si argu إيه كمان بس درجة eega kanuma matta si tanaa mi suuraan ta'e شيخ عمد خان شيخ عمد ورب الكعبة لا لا كتير جدان دلانسو وانو كنت سيدي كنكي أنا أجي لك نقل سير قدك أما سير قدك أنا تسير قدك ننقم مداجلا مقاكي تي أجي سي مقاكي تي مقاها تونا هاتي سناتين كوي نمفيدا بالغي كوتا تسي دوكا قدي بي hojii fokkifta ilmoo qabaatte warra qabaatte akkoon keessi wajjin jiraatte haati manaa keessi adda baate mana gabbaaj anaaf dubartiin biyya arabaa keessa jirtu tokkoo fi namni ameerikaa jirtu tokkumaana telegiraamii si ijaareen nu fe'an. Ustaaz immoo keessatti warra hoolaa galchaa kusummak sababii keetiin haadha manaa koo immoo keessaa baasee taa'aadhaan. Dhageesse sababii sheekolii warra akkanaatiifan sababii sheekolii warra seeggaa rukutanuutiifan yaa sheekolii wallaahi rabbiini walirraa nun buusu anaa wajjin kana booddee ana nama masjiida salaachisu maallaqa na nyaannaan naa baasuu diddanii sidi gale naa baasuu diddan miti rabbi fideen harkatti sin gate qaba amma nam kun sheeka immooti nama 250 qaraassa amma kun jala kun ilaala rabbi bakka itti ijoollee qaraasi man dhabneerra ana haadha manaa kooti immoo keessaan baase baatama nan baase immoo keessa sababii nama zaalima akkanaa jechuudha. Wallahi warri waan akkanaa hojjetan ijoolleen natti himte. Qaraasi sagidee mutaa tallalee. Kanuutu jira baala geeni kan gennoota namaa balleessitu jirti kan qabbaan. Sin qaraasi sagidee mucaan durubbiitti keessaa lakkii ani caffaadhaanii irratti qaraa jiraatte mucaan. Lakkii quraanni inni ustaas bayaan qaraasuu fi an hadiisa rabbii qaraa maal jedhee mucaa tallalee sagalee isaa jira ragaan na bira. Waa hedduun na bira ga'ee jira. Maal abbaasaa dhositan kana kan hin baaftanuu footoosaa. Maaliif dhositan maaliif wajjin hin maxxanfamne warri shamarran warri dhiiraa zulmii dhiisaa dubartiitiin baradinaa dhiira sabaabachiise wajjin galchaa gabaadha nama ilmoo sadii qabu kun nama ilmoo sadii qabu kun ilma islaamaati ofiin jedha sheeka ofiin jedha immoo keessatti ijoollee ofiin jedha isa maadhiiftammoo maaliif intalatti kaatan intalli koo nama kaleessa shahaadaa qabateen intalli nama shahaadaa qabate kanaaf namitti